Shama harka fuunee kira jirtu hordoftoota keenya akka nagaa keessanii nagaa gootii galma rabbii haa ta'u. Aramu facaalee alaabaa abbaa gadaatiin jajjabaa jechuudha. Soo guddaa kan akkamitti akka hojjetamu afaan ta'a ilaalaa isiniin jedha irraa baradha. Yuutuubii kiyya immoo haga xumuraa daawwadhaa garaa keessa sheerii waliif godha. Naaf daawwadhaa isiniin jedha viidiyoo isaa usinnaan daawwatiin homaa naaf fayyadu ana. Haga xumuraa daawwadhaa jalqabdanii dhiisinaa jechuudha. Viidiyoo tokko gadhiisan haga xumuraa yoo ilaalame malee homaa faayidaa qabu. Adaraa keessan ijoollee Oromoo na cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha. Callee kana akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalaa faana ta'a. Margi kana callee tokko fudhadhaa sana. Isa kana asirratti gudunfachuudha. Asirratti akkatti gudunfaa. Deebisee callee gurraacha afur. Tokko waan itti jiruuf amma 3 fudhadha jechuudha. Eegasii immoo 4 fudhadha. 3 4 ammallee deebisee 4 fudhadha. 3 4 isa kanaan jechuudha. Hanga calleen kun xiqqaadha. Aganaan hojjetachuu dandeettii xiqqaa hojjechuu barbaada. Ani immoo guddaa hojjechuu barbaade. Callee 4 itti dabalaa. Akkan bal'atuun barbaada. Isa kanaan jechuudha. 4 dabalee. Nyaata tokko kanaan ta'e. Deebisee kan jalqabe callee habbaa fudhatanii. Habbaa fudhatee fudhatanii. Deebisanii kun meeqa tokko 2 3 4 afuraffaa kan jedhamu. Iskira jechuudha. Haala kana. Iskira waliin jechuudha. Eegasii callee 3. Haga xumuraa callee 3 jechuudha. Jalqaba gara kaatuu fi gara akkana yoo deebitu jechuudha. Habbaa 4 fudhachuu daa'imni inni kun akka bareeduuf jechuudha. Eegasii callee 3 fudhatanii haala kana. Callee 3 hojjechuu jechuudha. 3 afuraffaa kan jala waraanaa ifa kana. Ammallee 3 ka'umsa isaatii fi xumura isaa sirriitti argisiisa. Ammallee callee 3 amma akka xumura irra jechuudha. Calleen duratti gudunfe kun jala waraanaa jechuudha. Isa kana jala. Isa kan jalqabee jalqaba irra dufnee waraanaa. Kirrii kana jala waraanaa akkana. Dhiifama ijoolleen baay'ee sagaleen kiyya dhageechisu jettanii uumama rabbii waan ta'eef sagaleen kiyya kana caalaa hin dhageechisu. Dhiifama isiniin jedhe warra sagaleen kiyya dhageechisuu dubbadhu naan jettan inuma dubbadha garuu sagaleen kiyya kana caalaa wannu naan jedhu. Amma asirratti xumuree jira. 4 fudhanna jechuudha amma akka dura sanatti. Akka jalqaba sanatti amma 4 fudhanna. Asii gara natti yoo deebi'u kana deemnaa. Ka'umsa fi xumura irraa 4 qaban. 4 kan waraantan akkanatti. Eegasii immoo 3 gara aga xumuraa waraantu jechuudha. Kanaafuu haaluma kanaan itti fufaa jechuudha.
haaluma kanaan cufa jechuudha. Akkuma argitan kana akkanumaan bal'achaa deema. Egasii as sadii amma diimaan jalqaba jechuudha. Diimaa kan afur fudhadha. Diimaa tokkotti fudhate amma gurraacha kana haga xumura agarsiisa. Gurraacha kanaan deema jechuudha. Amma immoo diimaa fudhannaa diimaa sadii akkuma argitan kana sadaffaa jala waraanaa asitti illee diimaa fudhannaa gara sirra waan akkana deemaa jiruuf diimaa sadii afur duratti deebisnee ammallee fudhannee diimaa sadiin kan jala waraanaa deebisnee akkuma argitan kana akkanumatti bal'achaa deema. Tokko tokkotti waan gisee kan dhuftanirree diimaa sadii waraantanii gisee asii achi deemtanirree tokko tokkotti dabalaa deemtan malee walumaa galatti gisee tokko immoo sadiitti dabalee jechuudha. Asirratti eegasii gurraachaan jira. Gurraacha haga xumura kanaa jechuudha. Kan deebi'ee jira. Kanaan deebi'ee diimaa lama fudhadha. Sadii fudhadha jechuudha. Diimaa sadii. Haaluma kanaan itti fufee jechuudha. Akkanumatti bal'achaa deeman hagaan adii jirutti isinitti agarsiisa. Nagaan haa taasisu. Viidiyoo biraatti nagaan.